Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamii nagaa keessanii hordoftoota Ashim Tube Oro hadha waan baay'ee namatti tolu isiniif qabadhee dhufee jira. Gaafii baay'ee na gaafataatiin jirtanii waa'ee YouTube irraa YouTube ni kenna subscribe 1000 nuuf guutuu didee akkasuma dammoo watch hour 4000 akka nuuf guutuu didee maalidha haala kamiin guutuu dandeenya keessan mala salphaadhaan guutuu dandeettan jechuudha. Mee akkamitti akka subscribe 1000 fi watch hour yookiin sa'aatii 4000 guutuu dandeettan mala salphaadhaan wantoota garagaraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Sirriitti hordofuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni YouTube amma eegalu jirtan keessattuu sirriitti waan kana hordofuu qabdanii viidiyoo kana ilaaluu qabdanii jechuudha. Kanaafuu subscribe keessan mala salphaan guuttachuu dandeettanii akkasumas dammoo watch hour keessan sa'aatii keessan guutuu dandeettan jechuudha. Setting YouTube akkamitti akka sirreeffatan haala kamiin akka sirreessan hunda hamma danda'u irraa isiniif himaa. Yoo isin hin galle dammoo naaf barreessaa koomentii jalatti jechuudha. Waan isin hin galle yoo jiraate wanti kun nun galle jedhaati akkasumas viidiyoo waan isin jettan irratti hundaa isiniif dalagaa viidiyoo kana nuuf dalagi jedha. Akkasumas yeroo itti aanus wama YouTube setting YouTube qabadhe isiniif dhiyaadha. Hadha waan baay'ee tokko namatti tolu sirriitti ilaalaa sirriitti daawwadhaa jechuudha. Osoo barumsa keenyatti hin seenin dura waan gootan tokkotu jira jechuudha. Warroonni chaanaala keenyaa fi haarawa hin ta'in jechuudha. Chaanaala keenyaaf warroonni haarawa taatan maamila keenya ta'uu yoo barbaaddan erga YouTube irra seentaniin booda iddoo search kana bira dhuftaniitiin Ashim Tube Oro jettanii haala kanaan chaanaala keenyatti barreessaniitiin jettan bifa kanaan isiniif bahaa jechuudha. Haala kanaan yoo inni isiniif baheetiin jedhe subscribe nuuf gootanii notification mallattoo bilbila fakkaatu san olii irra gootanii jechuudha. Bifa kana yoo gootan maamila keenya taataniitanii viidiyoon nu isiniif gadhiinu hundi isiniif dhufaa jechuudha. Kanaafuu waan isin hin galle gaafadhaa. Waa baay'eetu jira wanni nu barsiifnu jechuudha. Viidiyoos jettanii akkana yoo keessantan wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa garagaraa waa'ee aappii waa'ee feesbuukaa fakkeenyaaf cidha aadaa Oromoo fakkeenyaaf waa'ee ramadaanaa ni jira waa'ee feesbuukaa waa'ee seenaa gootota Oromoo waa'ee cidha aadaa sargii Oromoo bashannana koomedii garagaraa waan baay'eetu jira jechuudha. Waan baay'ee tokko nama gammachiisuu fi barumsa aappii waan moobaayilaa wanni as jalaa dhabame hin jiru. Ashim Tube Oro jalaa seenaatiin ilaalaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Nagara tura barumsa seenaa amma gara barumsaa. Akkuma beekamu barumsi kenna hadha waa'ee YouTube jechuudha. YouTube mee haala kamiin sirreeffannaa akkuma isin jedhamu subscribe kenna akka kuma nu guutuu fi watch hour kuma afur akka nu guutuu haala kamiin akka ta'e wajjin ilaalaa jechuudha. Google keessaan seentaniitiin aspira Google Chrome keessaan seentanii haala kanaan isin yoo baase jechuudha. As dhuftaniitumaan iddoo YouTube jedhu kana wayim dammoo ittillee barreessuu ni dandeetta. Yoo inni isin baasuu dhabaate iddoo search kana bira ni barreessitu jechuudha. Yookaan dammoo dhuftaniitumaan as tuxxanii jechuudha. Erga Google Chrome keessa seentaniin booda jechuudha. Haala kanaan ni tuxxanii erga tuxxanii haala kanaan isin baasaa jechuudha. Erga inni akkana haala kana isin baase isin maal gootanii desktop gootan jechuudha bilbila keessan jechuudha. Akkam akka gootan dammoo aspira kunuus tuqaa sadiin kan argitanii isa kana achi bara tuxxanii jechuudha. Erga achi bara tuxxanii dhuftaniitiin aspira anama waan godhee jiruuf jechuudha. Yoo ani hin godhin dammoo akkana irraa ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee godhe isinitti agarsiisuan kun haala kanaa yoo inni bifa kanaan isin baase isin dhuftanii aspira tuxxanii jechuudha. Kun erga tuxxanii booda haala kanaan aspira akkanatti desktop kana gootan jechuudha. Yoo isin gootan kun akkana isiniif ta'a jechuudha. Akka laptop yookiin kompiitaraatti isin deebi'ee jira. Achi booda dhuftanii mee haala kamiin sirreeffannaadha. Kun aspira argitanii logo kana bara aspira dhuftanii bakka maqaan keessan jiru yookiin suuraan keessan jiru kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf qubeedhaan jira kiyya jechuudha. Yoo suuraa irraa qabaattan suuraa irra isiniif ta'a jechuudha. Aspira tuxxanii jechuudha. Haala kanaan erga achi bira tuxxanii haala kaniin isiniif baasaa jechuudha. Amma nu setting YouTube ilaaluu waan barbaanneef aspira dhufne YouTube Studio bakka jedhu kan argitanii aspira irra kilik goonaa jechuudha.
kilik goonee nu baasaa jechuudha. Kanaafuu mee waan inni baasu hundayyuu wajjin ilaallaa jechuudha. Sittingiin isaa maal akka ta'e hundayyuu. Ammas dhuftanii kun asii gad argitanii iddoo sittingii kana argattanii waan 0 fakkaatan sittingiidha jechuudha. Garii dammoo maqaan iyyuu isinii baasuu danda'a jechuudha. Yoo maqaan isinii baasin dammoo haala kanaan of eegsisitan jechuudha. Sirriitti of eegsisitanii yoo ta'an haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Isa kanarra kilik gootanii jechuudha. Erga kilik gootanii kun akkana isinii baasaa jechuudha. General jedha, channel jedha, upload, default jedha. Waa baay'ee isinii baasa jechuudha. Kun kanneen keessa mee seera kanneen haala kamiin guunnaadha. Kun wanti guddaan fakkeenyaaf monetize ta'uullee yoo barbaaddan akkasumas subscribe argachuudhaaf watchhour keessan guuttachuu yoo barbaaddan keessattuu warroonni amma eegalu jirtan kunniin baay'ee isin barbaachisa. Bakka kana sirriitti ilaalaa as bara jechuudha. Fakkeenyaaf channel kaydhu kana achi bira xuxxanii jechuudha. Kun lammaffaarra ka jiru kana channel kaydhu kana xuxxanii jechuudha. Fakkeenyaaf erga channel jettaniitiin hin xuxxanii fakkeenyaaf as biyyi jiru fakkeenyaaf biyya jirtan as bira guuttanii jechuudha. Kun ifama biyya jirtan as bira country of as biratti guuttanii jechuudha. Inni baay'ee rakkoo hin qabu garuu jechuudha. Amma kun as bira jechuudha. Wanti guddaan kun isin subscribe argachuudhaaf YouTube ni keessan channel keessan akka guddatu gochuu barbaaddan kun keywordisii kana bira jechuudha. As biratti jechuudha. Fakkeenyaaf waan daladdan waa'ee application yoo ta'e waa'ee app isanii waa'ee fakkeenyaaf channel keessan irra maal akka daladdan fakkeenyaaf waa'ee app ta'e waa'ee drama ta'e waan daladdan nama fakkeenyaaf dramaas ni dalannaa akkasumas app garagaraa ni dalanna waan ta'eef kun drama afaan oromoo jedhee jira. Imo, Facebook, WhatsApp, Telegram kun waa'ee YouTube jedheetiin as bira barreessee jira. Keywordiin kun maaliif isin fayyada? Namni tokko yeroo search godhu yookiin fakkeenyaaf drama afaan oromoo jedhee asirra barreesseera. Likkii waan drama afaan oromoo jedhee namni yoo achi search godheetiin irra barreessu irra ol ba'aa jechuudha. Waan isin daladdan viidiyoon keessan sun ol ba'aa akka nama bira mul'atu isin gargaaraa jechuudha. Baay'ee tokko barbaachisaadha. Bakka kana sirriitti fayyadamuu qabdan. Wanni guddaan fakkeenyaaf YouTuberoonni guddaan keywordii kana fayyadamanii sadarkaa guddaa argachuu kan danda'an jechuudha. Haala kanaan waa baay'eetu jira jechuudha. As keessa wanti biraas ni jira. As keessa waa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wanta hundayyuu yeroo itti aanu wajjin ilaalaa jechuudha. Mee amma keessa isin agarsiisaa waan isin barbaachisu. Fakkeenyaaf as bira sadaffaa upload bakka dhukan bira ni dannaa jechuudha. Mee achi keessaa noo maalidha waan isin barbaachisu jechuudha. Ammallee wanti guddaan isin barbaachisu tokkollee as bira kun description jechuudha. Description kana jala jechuudha. Viidiyoo keessan jala fakkeenyaaf barreeffama garagaraa kaa'uu yoo barbaaddan fakkeenyaaf dhaamsa dabarsuuf yookiin anama fakkeenyaaf maal jedhee hordoftoota koo Oromoo sanyii bakkuma jirtanitti nagaa isin haa ga'u akkasumas dammoo subscribe channel koo subscribe naaf godhaa jechuudha. Akkasumas channel keessan ta'e website qabdan hundayyuu fakkeenyaaf Telegram yoo qabaattan Facebook yoo qabaattan channel keessan linkii copy gootanii as bira kaa'attan viidiyoo keessan jalatti mul'ataa deemaa jechuudha. Kanaanis baay'ee tokko fakkeenyaaf baay'ee tokko isin gargaara. Kunis akka namni baay'ee tokko isin arguu fi channel keessan akka sirriitti guddataa deemu baay'ee tokko isin fayyada. Description kun akkasuma jechuudha. Kun dammoo wanna isaa publikii gootan jechuudha. Kan walii galaa as bira jechuudha. Visibilii kana as bira publikii godhuu qabdanii jechuudha. Amma wanti guddaa wanti wasaanii as bira jechuudha. Taagii kana bira jechuudha. Amma taagii kana bira isin fakkeenyaaf channelonni YouTuberoonni guddaan kun hin jira fakkeenyaaf akka fakkeenyaaf beetochi zexanyoshi akkasuma dammoo hin jira. Fakkeenyaaf channel ijoollee Oromoo guddoon kun hin jira as bira barreessitan. Inni sababa saniifis channel keessan isin jalaa miidhamuu danda'an fakkaate. Amma fakkeenyaaf taagii kana hojjettan fakkeenyaaf waa'ee app ta'ee akkuma keywordii san ilaalchisee fakkeenyaaf maqaa keessanuu dura asirra barreessan fakkeenyaaf maqaa channel kiyyaa jalqaba ragaa'ee jira jechuudha. As barreessee jira jechuudha. Isinis akkasuma taagii kana jalatti barreessuu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf nama isin dhiyaatu jechuudha.
qubeedhaan kan isin chaanaala nama qubeedhaan isin dhiyaatu asirra yoo barreessineetan yoo fakkeenyaaf asii barreessaniitumaan yookiin sarchi godhan chaanaalli keessan ol ba'aa akkasumas immoo kan nama biraa jalas yoo seenan haala kanaan ol ba'aa baay'ee tokko taagiin kun baay'ee tokko isin fayyadaa jechuudha. Sirriitti itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee amma basic info kana ilaalle reefii jechuu waa'ee taagii fa'a maal description ilaalle amma dammoo mee advanced setting kana biraa dhufnu jechuudha. Kun as bara jechuudha. Inni kun illee baay'ee tokko waan isin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf kaataagoriin kun sirrii isin barbaachisa jechuudha. Chaanaala keessan fakkeenyaaf chaanaalli keessan maal akka dalagu hojiin isaa maali akka ta'e adda baafataniif kaataagoriin kun baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf monetized ta'uuf immoo baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube viidiyoo keessa yeroo ilaalu maal akka ta'e irraa hin beeku barumsi keessan maal akka ta'e as bira waan barsiisan kaa'uu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf kaataagorii kana fakkeenyaaf kun akkana isin agarsiisa as bira tuxxanii jechuudha. Kun argitanii haala kanaan yoo tuxxan waan baay'eetu bahaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf filmiin animation jedha waa baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf muuziq jedha waa'ee muuziqaa wadaladdan ta'e kun muuziqa jedhu jira waa'ee ispoortii fakkeenyaaf Betis in the animation jedha travel in the event gaming waa'ee gaming people in the blogs fakkeenyaaf waa'ee comedy wadaladdan entertainment waa'ee bashannanaa maal kanneen yoo daladdan hundayyuu as keessaa ilaaltaniitiin jechuudha. Ana fakkeenyaaf education waa'ee barumsaati waan ta'eef education irra kaa'adhaa jechuudha. Haala kanaan isinis waan barbaadan irra kaa'uu qabdanii fakkeenyaaf language bakka jedhu kanneen guutuu isaa fakkeenyaaf afaan Oromoo jira language kamiin akka daladdu jedha language barbaade fakkeenyaaf anam Oromiffaa irra kaa'adhee jira akkasuma haala kanaan sirreeffachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf advanced setting isaa kana jechuudha. Amma mee upload keessa haa baanu isin galee jira jedheetiin abdii qaba. Fakkeenyaaf mee as keessa seennu fakkeenyaaf kun aspira jechuudha. Aspira jechuun wanni baay'ee wannaa jedhullee jiru maqama keessatti jira. Aspira kun wanti guddaan community bakka jedhu kana jechuudha. Community jira. Community kana bira fakkeenyaaf maaltu isin fayyada waytan wanni isin fayyadu guddaan aspira jira jechuudha. Nagaafataa turtan fakkeenyaaf namni tokko commentii jalatti isin arrabsuu danda'a. Fakkeenyaaf waan badaa waan isin hin jaalannee fi arraba garagaraa jedheetiin isin arrabsuu danda'a. Kanaaf furmaanni maaliidha? Fakkeenyaaf jecha badaa ta'e kamirraayyuu arraba ta'e irraa aspira barreessitan jechuudha. Waan kamiyyuu jecha badaa ta'e yoo isin aspira barreessitaniittan jecha san yoo namni barreessa ta'e hin fudhatu jechuudha. YouTube commentiin isaa hin mul'atullee hin seendillee as hin ta'u jechuudha. Block words bakka kana guutan jecha badaa jecha jibbisiisaa ta'e hunda isaa aspiratti barreessitanii jechuudha. Kanaafuu wantoota baay'eetu jira. Hadha keessa isinitti agarsiise malee kunniin guutuun isaa sa'aatii qabannee yeroo biraa seeraa wajjin ilaallaa jechuudha. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kun amma settingii isaatii. Kanaafuu kun isinii galeetiin jira jedheetiin abdii qaba. Akkasumas yoo isin hin galin dammoo commentii jalatti naaf barreessitan jechuudha. Wanti guddaan YouTube keessan guddatuu fi sadarkaa guddaa irra ga'uudhaaf wanni isin barbaachisu kun aspira jechuu settingii isaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni biraa dammoo yeroo viidiyoo gadhiisan yookiin upload gootan haala kamiin akka upload gootan barumsatti aanurra isiniif qabadheetiin dhufaa jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko gadhiistan yookiin upload gootan zimmi akkanumaan callisaniitiin hin gadhiisuu jirtan ta'uu hin qabu. Viidiyoon keessan akka sirriitti ilaalamuu fi sa'aatiin isaa akka isin deemu waan guuta seera isaatu jira. Settingii isaa kan guutamutu jira jechuudha. Bifuma kana fakkaatee hunda isaa viidiyoo itti aanurratti isiniif hojjedhaa sirriitti na eegaa jedha. Kanaaf barumsa kana jaallattanii tan jedheetiin abdii qaba. Hanga barumsa itti aanu walitti deebinuuf nagara naaf tura. Hordoftoota keenya barumsi keenya kana fakkaata ture kan guyyaa har'aa jaallattanii tan jenneetiin abdii guddaa qabna. Kanaafuu yeroo itti aanu viidiyoo kana taruu fi settingii kana waan hafe hunda wajjin guunaa jechuudha. Kun paartii tokkoffaadha. Paartii itti aanu paartii lammaffaadhaan waan hunda isiniif qabanneetiin dhumnaa jechuudha. Akkasumas warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan YouTube keessatti iddoo sarchii kanarratti jechuudha. Ashim Tube Oro jettaniitiin barreessitan jechuudha. Yoo Ashim Tube Oro jettanii barreessitan bifa kanaan isinii bahaa jechuudha. Akkasuma
subscribe godhaa jechuudha. Ittiin kafaltan waan ta'eef uummanni Oromoo walaa gargaaru subscribe godhaa. Kafaltii takkallee isin barbaachisu subscribe gochuun harkumaan qaxxuxaniitiin bira taruudha. Notification all gootanii yootan wanni isiniif gadhiin hundinuu isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni nu jalaa dhabame hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya keessanii yoo isinitti agarsiifne jechuudha. Viidiyoo keenya jalaa wanti dhabame hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee Ramadaanaa qabatee akkasumas wantoota waa'ee aappii fakkeenyaaf koomedii garagaraa seenaa gootota Oromoo waa'ee qabsoo ilaalchiseetiniin waa'ee cidha sargii aadaa Oromoo hunda isaa wanni as jalaa dhabame hin jiru seenaatiin ilaalaa daawwadhaa wanni waan barbaadan as jalaa argattan jechuudha. Kanaafuu diraamaa nama kofalchiisuu fi nama hawwatu koomedoota garagaraa as biraa argattanii kolfuu barbaadan fatahachuu barbaadan waa'ee qabsoo Oromoo seenaa Oromoo dhaga'uu barbaadan as biraa argattu. Horaa bulaa isiniin jedha Oromoo qaqqaarii. Galatooma 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 galatooma.